تو إجمع تكاللو قبدا يا أيها الذين آمنوا أما اللي ما استديبي يا ورثك ثم ربي دقوم ستن لا يسخر جتون هن إشنين جي هن أشن إشنا جتون مالي أيوة تفتو جتورا لا يسخر جتون هن تفتن قوم جتون نمد إيراتكو من قوم جتون أمة إيراتكو راجتورا قومون كن إيرر بواجه نما ستة بودا قدمي مال جتوتا إنه ولا نساء من نساء جتوتا أما لأنمون إيراتيس نموت إيراتك إشنان قدين وللكتفين جتوتا إيرتي إير اللكتفين قوم جتجوخن شعراوي مال جي قوم جتجوخن مأخوذ من القيام جي بابة الرافو دمي جتوتا namoonni tokkummaa walitti dhufanii yoonii fi garee takka ta'an waan takka hojjechuu ni danda'anii harakaa sochii garsiisa jechuudha namoonni kun jechummaan qoomii ju'uufu yaada wal gargaaru manni qabaannaa waan takka hojjechuu waan danda'aniif kaka'umsa tokko keessa jireechuu fi qoomii je saniifumma kun asitti duuba eenyu dhiira jechuudha laa yaskar jechuun hin qishinin laa yaskar jechuun hin tuffatin hin qishinin qoomuun jechuun gareen dhiiraa takka min qoomin jechuun garee dhiiraa ta biraatti qishinaan godhiyya asaa jechuun ni mala ayyakuunuu ta'uu ni mala jarri isaan qishinaatti godhan sun khayran minhum isaanirra caaloo ta'uu ni malala namnummaan ati qishinaatti godhu takka namasirra caalu ta'uun ni mala namni ati lakkaftu tokko namasirra jabaa ta'uun ni mala yoo asaan inumaa waggaa rabbiirraa dhufte asaa dhugaadha jedhe dhuga jenneetis fasaruu dandeenyaa jedhan ayyakuunuu ta'uun khayran minhum isaanirra caaloo ta'uun dhuguma silaayis nama qishinaa nama godhurra akka qishinaan itti godhamtu fantuu irra jaba kun beekama dhuga atimmaa nama arrabsu ta'uurra arrabsamaa ta'uudhaatiitu irra fudhatama qabamma maaliif namni nama arrabsu suni zaalima ta'uu deema karaan ala yoo si arrabse zaalima inni kun ammoo maali mazluumi jechuudha asaani mala yakunu ta'uun jira khayran minhum isaanirra caaloo ta'uun ni mala walaa nisaa'uun jechuun dubartoonni nis qishinaan godhini min nisaa'in dubartootarra asaa jechuun ni mala ayyakunna jechuun dubartoonni kun sun warri qishinaan itti godhamu sun ta'uun ni mala khayran minhunna isaanirra caaloo ta'uun ni mala saniifuu wali qishinaa godhuun hin barbaachisu jechi nisaa ijuu kunoo eeysarraa dhufe jaan maaquuzu min alqucuudi jaan kasimi hareefun tanaa qawmii jenne wari deemee lola adda addaa irratti hirmaatee bakka diina firraa dhoorkee waan jabdu hojjetu eenyu dhiira yoo taatu saniin qawmii je nisaayin ammoo qaayidii warra tattaa'u jechuudha maali isaan bakkuma jiranitti woomarra kaayaman qofa ta'anii jabeessuudha jechumma saniifuu nisaa'ii fi qawmiin walii faallaadha qawmiin dhiira yoo ta'u nisaayin ammoo dubartoota irratti oolchine jechumma ولا تلمزوا أنفسكم ولن الربسنا جيمات تلمزوا جتون هنا الربسنا دا أنفسكم من نمك خيساني جي نو برات أنفس جئكم خيقو تجتو دا مالف هذا أبان كيسان توقو آدمي في هاور أركم تنسنون دنوي أقلبو تكاتي جتو دي ماما ولا تلمزوا جتون أيوة هنا هماتنا جتو لماذا وقاني في جنة ويل لكل همزة لمزة جي أما لابك سنت همزان مالي لمزان مالي جنة ودبافني لالي أما ولا تلمزو جي جيتشان نما تقول لا لما قن أبلكم بنا مكاناتي ولنامتنا جيتشو دي أمرما ولا لا يغتب بعضكم بعضا جيتشو ما بديما ولا تلمزو هنا الربسنا بعضكم جيتشو نسلق أنفسكم نموتك خيسانين الربسنا جي بقى ولنامتنا والدوبام تودا ولن دبتنا دا ولا تنابزو جتون ولجامنا جيماس بالالقاب جتون مقاق اوساء فقطادان القابين كنما مقاق سلات التنبيكم تودون تي مقاق اوسادا إثمان تنو سببين التبوته إرقمان عليه الصلاة والسلام إقافة جلقب مدينة تقلن ور مدينة خيسا nurraa nama maqaa sadi qabuu jira kalama lama qabuu jira maqaa baay'ee walii baafnee turree jaan aadaa warra madiinaati janama laqaba adda addaati wal moggaasuun aadaa isaanii taanaan
ergamaa alayhi salaatu wasalaam hoggaatti galu nama tokko ka maqaa meeqaan tam qabu harka jechuudha. Hoggaan ka'ee maqaa kana ayyaame bari inni maqaa kana hin fedhu. Maqaan kun maqaa qoosaatii hin fedhu. Duba eenyu maqaan isaa abaluu bar. Yoo san ayyaame maasiif bar kana hin fedhu inni jechuun lafa guutemma. Bakka sanatti rabbiin irraa dhoorke wala tanaabazuu jechuun waliyyaamina bil alqaabi maqaa qoosaatiin ilal qoosaa kana keessa arraba fa'aa jira. Amma kan irraa dhoorku jiru laqabaa jechuun durumaanuu maa yusheeru zamma awil madahayan arraba yookiin faaruu beeksisa maqaan sun zeenal aabidiin yoo jenne immoo kun maqaa bareedaadha. Laqabaa bareedduu abbaalleen jaalatu. Amiirul muuminiina yoo jenne kunis laqabaadha. Laqabaa bareedduudha kun garuu immoo asuma keessa garagalanii laqabaa akka malee fa'aan funnaaqati faaja funyaan gaalaa faajanii nama yaaman. Kasimi saniifuu waraabeysa faajanii wal moggaasan amma wantoota adda addaa laqabaan maqaan adda qoosaadhaa kun maqaa baay'ee jira akka naannootiin wal dhabuu danda'a. Yookiin immoo fakkeenyaaf gabaabaa faajaniituma yaaman dheeraa faajaniituma faa yaaman amma namni garii yoo dheeraa ta'e fakkeenyaaf dheeraa jettee dheerinaa isa moggaasuu kana hin fedhu faa taamma inni. Kasimi san odoon ta'ii yoo maqaan isaa Muhammad taate sanuma ayyaami dhiisi bakka yoo Ahmad taate Ahmaduma ayyaami malee maqaa biraatti moggaasinii walaa tanaabazuu waliyyaamina bil alqaabi maqaa qoosaa kana bichin seeneen bi'isal ismul fusuuqu bi'isal ismu jechuun maqaa waa fokkatee jemma al fusuuqu jechuun maqaan seeraan ala bahe jechuudha. Fusuuqu jechi jiru kuni maali? Seerarraa bahu sirriirraa bahu amma laqabaan sun laqabaa sirriin tahiyyoo taatemma maqaan qoosaa sun maqaa fokkataa yoo taatemma faajir faa waliin ja'a kaafir faa waliin ja'a faasiq faa jedhanii wal yaaman jallaa faa jedhanii wal yaaman bakka kun ammaa maali dubaree maqaan akkanaa kun garuu immoo araboota biratti wanni kanaa kun baay'ee beekamtu A'amash faa jedhanii wal yaaman amma A'amash jechuun nama hogguu takka bococoon yeraan dhabamne jechuudha. Kana maqayyee bakka ta'anii maal godhanii wal yaaman himaar faa jedhanii wal yaaman amma waan Iyaad ibn Himaariin jaameetu kun kitaaba irraa uciisaa beekte himaar faa jedhanii sakri faa jedhanii wal yaamanii sakri jechuun maali dhagaa duudaa jechuudha. Nama tokkomma dhagaa yoo jettee ni fedha namni hin fedhu saniifummaa maqaaleen akkanaa kun hafuu qaba maqaa bareedaan namni maqaa qoosaa yoo taatellee qoosaa bareedduu wal yaamuu qaba. Bi'isal ismu jechuun maqaan waa fokkatee je alfusuuqu jechuun maqaan faasiqummaa if keessaa qabu seeraan alaa sun waa fokkatee jechuudha. Laqabaan tun laqabaa seeraan alaa baannaa jechutti akeekuu jira yoo bi'isal ismul fusuuqu maqaan faasiqummaa isinii kennamuun fokkate jen yoo deemtanii laqabaa fokkattuu saniin maqaa qoosaa fokkataa yoo nama yaamtan faasiqa taatan ajaja keenyarraa baatanii bi'isal ismul fusuuqu maqaan faasiqa ijaamu sun isinii kennamuun waa fokkatee baadal imaanii eega amanuu keeysaniiti waan akkanaatti hin galina maqaa fokkataan waliyyaaminaadha. Waman lam yatub namni deebii waan kanarraa kan tawbatin fa'ulaa'ika humu zaalimuun isaanumaatiitu if miidhe malee nuti isaan hin miine. Amma wantoota baay'ee dubbatee rabbiin achi booda kana jee jechuudha. Wanti kun hundinuu zaalima nama godha jechuu bakka. Ati immoo maqaa akka maleetti nama moggaasuun akkasumaasis nama duubatti nama hamachuun nama arrabsuun namatti qishinaa godhuun wal tuffachuun kun hundinuu zulmiidha jechuuf deemamma. Itti ida'een maasiisi Jamaal faa jamsi yoo goone kamii jamsiin sunii kan isaa maali jennee qorachuu qabna gaa duuba kasimi gabaabsuurra amma fakkeenyaaf araboota biratti tarkiima jedhanii tarkiimni beekama kasimi amma laa fakkeenyaaf tarkiiman ihzif akhiral munaadaa kayaa su'aa fi man da'aa su'aadaa jedha. Tarkiiman jechuun irraa muruudhaan ihzif jechuun gati je akhiral munaadaa nama yaamtu tokko gara dhumaa irraa muruu ni dandeessa. Meekan faa jenne su'aa faa jedha eenyu yaamu jira su'aada yaamu jira daal irraa dhiifne jechuudha. Kasimi Abdurrahmaan faa Abdurree jedha hin tolummoo kun abdurree reen kun maali ree eenyu inni
reen maqaa rabbiitu jette si waan biraa ta'e eksiidha kun kasimi abdurree jennaan maqaa rabbii keessa tarxiima yoo goote immoo siirutti gaafatama mee Muhammad faa yoo taate maasiis maammee jiime kasimi maammeen kun garam deemu deeman maasiisi ati abaduu walumaa galatu tarxiimni jira tarxiimumaa jecha yoo jettuun taate uumaan qabdu irraa murteetuma jaalala fa'aa jecha maammee jenna aammee jenna kasimi kuni uumaan qabu dhugaadha amma maqaan tarxiima godhuun taanis jira amma fakkeenyaaf maqaa rabbii fa'aa walakka mureetiin dhiisoo jette amma abdurreen baay'ee nama rifachiisa abdurrii jennaan reen kun maali ree dhiiroo kunni abdurrii gabricha riidhaa jechuudha suni tarxiimni dhorkamaa miti dhugaa garuu immoo akkaataatti tarxiima godhan qaban malee akka hundatti miti na maqaa tarxiimaa toluu jira malee maasiisi maqaa hundaa miti cufa akkas godhuun hin barbaachisu kayoo tarxiima goote hiikaa biraa fidummoo arraba namticha kana agarsiisu firraa eeguu qabda isumaanuu jaliil jedhan kasimi Abdulaziz faan ammaasiisi Aziz jedhan asumaa fudhatanii kasimi tunillee wooma hiikaa qabaata akka waanchi kuttee ammaatee miti amma fakkeenyaaf jaliil jechuun namaanii jechuun ni dandeenya sifa akkanaa namaan bakka aljaliilu manjiin malee aliyootti na hixee sifa rabbi sanittichi deebiti Aziz jennaan ammaasiisi innahu rajulun azizun jedha nama roorroo dhorkatuu danda'u tokko jechuudha kasimi kun rakkina hin qabu garuu immoo abdurree jettee hedduu bar maqaan akkanaa yeroo biraa ammantaa dhabama malee baay'ee jira jara kam jalaa uwwaatu miti abbichi silaayisi maqaa fokkataa waan fedhu ati immoo maqaa fokkataa yoo si yaamanni feeta hin feetu kasimi saniifuu uwwaachuu odoon ta'in kanuma jalqaba moggaasu kana dhorku jiramma kaisii saniin nama yaamu dhorku jira abbichi sun kan feene yoo ta'e jechuudha bar yoo inni fedhe immoo uumaa takka rakkinni hin jiru garuu immoo maqaa hoggaanii fi moggaafattan maqaa bareedaa moggaafadhaa jette maqaa laalteeti moggaafta malee akkanuma waan garte dhagaafaa namaan hin jettuma harreefaa namaan hin jettu waraabeysa moggaaftu qilxuu fi waddeeysa faatichi naman baaftu qaba kun muka isaa maal godha namtichi yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan ijtanibuu jechuun fagaadhaa kasiiran jechuun baay'ee minadhanni ilaalcha fokkataa irraa ta'e baay'ee isaarraa fagaadhaa jechuudha dhanni jechuun nama tokko hamtuudhaan shakkuu jechuudha dhanni hoggaa jennema hamtuudhaan nama tokko shakkuu jechuudha minadhanni jechuun ayyee baay'ee shakkiidhaarraa fagaadhaa inna ba'da dhanni jechuun gariin shakkiidha ismun jechuun diliidha matummaan isaatu garuu immoo shakkiin hundi dilii miti shakkiin waan qabattu qabdu humaa rakkinan qabdu sun inna ba'da dhanni ismun jeema rabbiini hadiisa keetti immoo iyyaakum wadhanna fa inna dhanna akzabul hadiisi je hamtuudhaan nama yaaduun tokko nama shakkuun akkanuman lafaa kaatee odoo waan qabatte hin qabne kan lafaa kaatee nama shakkuun bakka kun waan biraati jechuudha akzabul hadiisi jechuun irra kijiba haasawa qalbii keeysaatii je hundaa miti isummaan sunu shakkiinis waan qabattu qabduu jira tunimma immoo ilaalamma ijtanibuu kasiiran min adhanni jeema rabbiinu hundarraan dhorkine baay'ee siidhaarraa fagaadhaa je malee inna ba'da dhanni jechuun shakkiin gariin ismun jechuun diliidha waan jenneef asarru wallaalle malee silaa dhannii fi shakkii waladda sadarkummaan isaaniitu dafagoodha amma dhannii keeysa probabilitiin waan kanaati beekuudha guddoo ta'a jechuudha saniifuu bakka kanatti immaa maal haa jennu ilaalcha fokkataa jennee yoo fasarreessaa deemammayi walaa tajassasuu jechuun hamtuu waliin barbaadinaa je tajassus jechuun maali CIA taatanii hamtuu walii walitti hin barbaadinaa tajassusaa fi tahassusni wal fakkaatama yeroo baay'ee fatahassasuu min Yuusuf barbaadaa je amma gaafa jiim qabu kana jaasuus jechi jaasuus jummaa asirraa dhufee jaan kun imma hamtuu barbaadu jechuu jaan tajassusni tahassusni immoo yeroo baay'ee khayrii wajji wal qabataa jaan saniifuu imma kun hamtuu walii walaa tajassasuu jechuun aybii waliin barbaadina
ولا يغتب جتون هنا متين بعضكم قرين كيسا بعضا قرين همتين ايه ولنا متنا حميتي يجون مال جتون يديرو ذكرك أخاك جيرجما عليه الصلاة والسلام أتي أبو ليس خي دبتشو بما يكره جتو وان إني جبون دبتشو راجي إلا وان إني جبون فوان إنك أبو تاتن إنك أبو نتامو ميتيجو وما إنك أبو تاتن إني جبون دبتشو جتو را garuummoo ghaybaa jechi yoo kana raawgaa fudhanne isa bira dubbachuudhamoo isa dubbachuudha dhiiroo hadiisa definition hadiisni kan raawgaa fudhatte feetu isa bira jiraata feetu isa duuba jiraata jechuudha zikruka akhaaka obboleessa kee dubbachuudha bimaa yakrahu wooma inni jibbuun dubbachuu yoo waan inni qabuun dubbadhe hoo je'ee gaafate saabichi tokko maal jeen ergamaan alayhi salaatu wassalaami dhuga sanumaatiitu hama jaama kan inni feene sanii waan inni qabne yoo dubbadhe hoo kami jennaan inumaa sun faqad bahattahu khijibaa urra keeyse yeroo san hama bira kuttee dubbiin khijiba cubbuu isarra kaayuu taatee jechumma hama hoggaa jenne waan namni hin qabne namaan jechuu miti tanuma inni qabu tan inni feene isaan jechuudha malee waan inni feeneen isa dubbachuu tanuma inni qabu taniin tan inni qabne taanaan ammoo khijibarra keeyse hamarra guddoodha dubbiin suni dabil taate jechuu dachaa taateeti ilaalamti diliin isiidha amma duubaree nama dubbachuu fi nama bira nama dubbachuunis kana keessatti mata akkuma ta'uu deemti hama gizee jenne abbaa birattis ta'u abbaa duubattis ta'u waan inni qabu tan inni seeneen isa haasa'uu saniitiitu hama jaama waan fokkattuu baanna malee immoo gaariidhaan isa dubbachuu namni feene jira dhiiroo si duubatti namni toltuudhaan si dubbachuu namni feene waan jiru waan qabu ta'ee tan inni feene tan isaan dubbachuun barbaanne baanneeti jechuudha garuu immoo walaa yaghtab jennaan ghaybaarraa fuudhamee innummaan kunuu fageenya isa duubatti isa dubbachuu warri jiru jira zaahirumaa diidaa san jala deemuu tura jira immoo walaa yaghtab jechuun namatiin ba'dukum gariin keessan ba'dan jechuun gariin hamatiin je'erraa dhorkeetti rabbiin akkatti nusne ayuhibbu jechuun meeni jaalataa jee ahadukum tokkoon keessan ayyaakula nyaachuu ni jaalataa jee lahma akhii foon obboleeysasaa nyaachuu ni jaalataa meeysan jechuun isaa du'e obboleeysasaa ha du'e nyaachuu ni jaalataa himee tokkoon keessan mee firra dhaaba gallaalaa fakariitumuuhu yeroo sanuu ni jibbitan kun namni hundi ka jibbu beekama fakariitumuuhu jechuun sanuu ni jibbitanii isaa jiru hoo maaliif nyaachuu feetanii jechuuf deemama kun imma nama tokko hamachuu jechuun foonuma isaa nyaachuu wajji wal fakkaatti jechuu garsiisu wamma rabbiin waan nuti ni fokkatti jechuu beeynu nutti hime jechaadha akkuma hadiisa keessatti jechuu namni kennaa takka namaa kennee waan kenne san keessa deebi kalbi jechuun akkuma saree yaqi'u jechuun haqqisee summa ya'uudu fi qeeyihii je haqqisaa san keessa deebi'uuti je deebi'ee isuma san nyaatuuti je kunis amma akkasumatti ayuhibbu ni jaalata amma ahadukum tokkoon keessan ayyaakula nyaachuu lamaa kee foon obboleessa saamee isan isaa du'e nyaachuu ni jaalataa je fakariitumuu hoggusuu ni jibbitanii amma duubaree maaliif nyaatarree isaa machuunis akkuma foon isaa nyaachuuti jechaadha wattaqullaha rabbi sodaadha waan akkanaa kanatti hin galinaa inna allaha tawwaabun rahiim rabbiin akkaan namarraa tawbaani fuudha rahiim namaa rahmata godhaadha yoo waan kanatti galsanii jiraatan gizeen tawbadha jechuu garuu immoo tawbaan hamaa maalii ni dhiiromee tawbaan isiidha abbichuma san dhayxee hayyama gaafachuu abwaamtuunis dubbadhe dhiifama naa godhi jetta jechuudha kun immoo jedhu ulamaa'onni yoo namtichi ati waan kana hoggaatti himte nama lolle yoo ta'ee jan yommuu nama lolee maasis hamtuu biraa hojjetu ta'e yoo isummaan tunuuta hamtuu biraa fiddu taate irraa dhaabbatteetuma isa duubatti isumaafuu araarama kadhatta yaa rabbi narraa waa tawbaati yanarraa qeebali jettee isaafis araarama kadhachaa teetiifis araarama kadhachuudhaan cufta malee badii biraatti namticha san hin galchitu jedhan ulamaa'onni bakka kanarratti hoggaasawan eeyyuwa qabaachuu danda'a irra ragaa ba'uu deemtaami sa kana gaammar yaada keessa dhaynee
hama keessa ta halali jiran mai summano kasimi amma fakkeenyaaf irra ragaa ba'uudhaaf jecha waan inni qabu qucu gootee lafa keessa waa takka turrakkinan qabu fedhu waan inni fedhu taa fedhu tan inni feene taa san lafa kaa'u keessatti akka rakkinni hin jirre riyaanni gubbaarraa kaasee hanqa jalaatti haa ta'e fixee san ammaas riyaada keessadha inni ilaaluu qabna jechuudha. Dhuguma kun imma rakkinaa itti si geessimma. Wakaana rajulan aamaa jamma jedhi saabotaatu inni sun rajulan aamaa jechuun gurbaa ija hin qabne ta'e. Maaliif kun maaliif barbaachise bakka kanatti himuun isa san waan inni ta'e namaa himuufi malee isa xiqqeessuufi miti jechuudha. Saniifumma bakka ibsuun barbaadametti ibsuun rakkinan qabdu irra ragaa ba'uudhaaf ibsuun rakkinan qabdu eeyyuwa. Takkan akkasii sun keessaa baasii jee ulamaa'onni keessaa guuranii jiranii kana riyaada keessadha inni hatannaan. يا أيها الناس يا المنما إنا خلقناكم نتيسن أمني أما ربي الله جنرالي وانا من ذو الأبو هميتي إلمنا ما كن هندين ساتكا غرغلينو يمودي ملا إنا خلقناكم نتيسن أمني من ذكرين جيشون ديرتوكو في وأنسى جيشون دبرتي تكرايتن أمني جي آدمي في هوار رايتن أمني وجعلناكم جيشون سنقون شعوبا جيشون صبوتا أدى سنقون جي شعوب جيشون أما شعب أرومو يوني في جنة saba Oromoodha jechuudha. Shu'uuban jechuun saboota adda addaa isin goone, saba adda addaa wa qabaa'ila jechuun akkasumaasis gosa isin goone, qabaa'illi shu'uubarra xiqqaadha jedhan. Lita'aarafuu jechuun akka waliin beeytaniif jecha dhuguma abalu kun gosa abaluuti abalu kana jedhee namni akka wal beeku hundee walii ati ma fakkeenyaaf namarraa taate si beekuun barbaachisaadha bakka. Lita'aarafuu akkuma waliin beeytaniif malee akka walitti hin dhaadattaniif miti akka waliin tuffattaniif miti inna akramakum irra kabajamaan keessan ammoo indallahi rabbi biratti atqaakum jechuun irra rabbi sodaataa keessani gosummaanii miti bakka dhiigaanii miti kan isin kabajamtan lokeeshina bootaadhaaniiti miti maasiisi irra kabajamaan keessa rabbi biratti atqaakum jechuun irra rabbi sodaataa keessani innallaha aliimun khabiir jechuun rabbiin beekaadha. Alimunis beekaadha, kabirunis beeka akka waa hunda beeka jechuudha. Saniifuu tuffiin namaa isin keessan jiraatin gosaanis laaltanii naman tuffatina, bifaanis naman tuffatina, lokeeshinarra dhaabbataniitis naman tuffatina jechuudha bakka. Ani Suudiidha, ani Araba, ani Maareedha. Bannuti warra kanaati jedhanii qoma dhawwachuun sun hin jirtu. Qaalatil A'raabu tiifattoonni ni jettee warreen horii tiifatan sun amannaa jechuun amanne jedhan. Maka jarjaran dhiiroo amma jarri kun jalqab moogaa amantii dura seenanii amanne jedhaniituma tanaan horihan jechuun majarri kuni ni jarjaran maal jennaan sadarkaan ga'inii fi kennaniidha qul je'ati yaa ergamaa kiyya lam tu'minuu jechuun isin amma duran amanne hin amanne ma duree walaakin quluu ja'a aslamnaa jechuun islaamoyne faa ja'a malee amannaa tana dhaabaa jechuudha maal jechuuf deemnare islaminaatu jeneraaliidha jechuudha imaanni immoo specific islaminaa keessa dabarteeti imaanatichi baataa jechuu nu garsiisu jiraa jedhan amma inni kullaa namni tokko amane jechuuf imaanni keessa gad dhaabbatuu qaba jechuu islaminaa keessatti hoggaa cime lakkuun deemee jechuu islaminaan gubbaarraa tanarraa mul'atti dhugaa kasimi isuma tanaatiitu keessa hoggaanis haatee dhufte immoo imaana jedhamtii jechumma walaakin quluu jaaslamnaa jechuun ajaja rabbii jala butamne yoo khiyaarka kennine jechuu bakka ajjechaa sodaaf seefiifaa sodaaf jecha islaamoyne walammaa yadkhulil imaanu imaanni ammaa duran seenne fi quluubikum qalbii teeysan keeysan seenne madurahi islaamoyne jaa islaminaa himachuu ni dandeeysanii garuu immoo imaana himachuu hin dandeeysan imaannummaanu bar waan namarratti himatanii miti warinnummaanu kaniifuu jarri kun amma warra bakka guddooniif barbaadee jedhan himachuu isaan barbaannaa wanni sun irraa fokkattee ammuma amantii seenanii ammuma nuti muumintoota jedhanii qulqulleessuu tanaatun tahini dabar wa in tuti'u allaha yu ajaja rabbii goota wa rasuulahu ajaja ergamaatis yoo goota laa yalitkum isin duraan irrisu rabbiin min a'maalikum hujii teeysan irraa shay'an waa takkallee isin duraan irrisu irrin hin jiru huma hojjedhaa isin bakka rabbiin ni beekaaf deemar inna allaha rabbiin ghafuurun rahiim namaa raamata godha jecha isin irraa beekanaafis toobadhaa jechuudha baramma ifdhaaduu keeysa jira kun hin barbaachisuudha innamal mu'minuuna jee mu'mintoota dhugaa himuu deeman magaragalee eeyyuu
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جيدوا قادا كتمي أيوه أيوه يو إسلامنا ننجراتين إيماني كان جربي كما hogguma hundaa'u iimaanni irra ispeesifikiidha jedhan ispeesifikiidha jechuu bakka amma laal hadiisuma Umar san keessatti hadiisa Jibriil keessatti deebitee ilaaluu dandeenya. Jibriil dura maal gaafate? Isliminnaa gaafate jechuudha. Isliminnaa irraa ka'ee jara ispeesifikaalitti ciqute jechuudha. Iimaana gaafate, isaana gaafate. Jarri kun hundinuu eessa keessa gala? Isliminnaa dura jira jechuudha. Islaamoytu malee iimaanatti hin baatu. Namni tokko makkanumatti odoon salaanne odoon soomanne ammuumina jee yoo taa'e kun kijibaadha malee dhugaa miti jechuudha. Saniifuu salaata fa'aa jira Isliminnaa keessa yoo isiin qabaanne ati kaafira kataatu jira jechuudha. Bakka eega cimte booda iimaanatti baata malee kuni taargaan akkanaa kun akka namaan kennamu waan ittiin nama dhaadatanii si miti maafiinsi. Iimaana ragaa ba'uu hin dandeessu balinuma. Iimaana ittiin galina ergamaa biratti namoonni meeqa bakka nama dubbatee inni kun muumina ta'uudhaan beeka jennaan akkanan jiin islaama ta'uu isaatiin beeka ji'ii jeen jechuudha. Saniifuu iimaana nama ragaa ba'uuf waan irra dhaabbattee ragaa baatu jira malee jechuudha. Innamaa yaamuru masaajidallahi man aamana billahi. Isaa masjida deemaa oolufaa hoggaa gartee namni kun nama iimaana qabuutu akkasuma masjida deemtee muumina jettee ragaa ba'uu dandeessa yeroo sanii. Iimaana ragaa ba'uu dura isliminnaateetu gubbaarra mul'ata atiin deemuu dandeenya. Innamal mu'minuuna jechuun mu'mintoonni dhugaadha. Alladhiina aamanuu billahi wa rabbii fi wa rasuulii. Ergamaa rabbiitti amananii summa lam yartaabuu eeganaa kan shakkiin ijee bakka. Eega amanan boodan shakkine wajahaduu jechuun qaqabsaa'uni bi amwaalihim qabeenya isaaniitii fi waan fusiif lubbuu isaaniitiinis fi sabiilillahi karaa rabbiitiif warra qabsaa'an san muumintoonni dhugaa kana ulaa'ika isaan kanaatiitu humus saadiquun warra dhugaa dubbatanii jechuudha. Jecha isaanii keessatti warra dhugaa dubbatu warra kanaa kana je qul ji'a tu'allimuuna allaha sarabbitti odeessitanii jeen tu'allimuuna jechuun tukhbiruunahu jechuudha. Rabbitti himtaniisa bidiinikum jechuun amantii teessa rabbitti himtaniisa ji'iini gaafa lolaa baramma wallahu ya'lamu jechuun rabbiin ni beeka maa fi samaawaati wa maa fil ardi waan samii torbanii dachii keessaa hunda ni beeka yoo dhugaan amantaniis yoo kijibaan amantaniis hin beeka maal godhu rabbitti himtan wallahu bikulli shay'in aliim rabbii waa hundaa'u beekaadha yamunnuuna alayka jechuun sirratti himatanii bar jaruma san loluu jiran mallee yaa ergamaa kiyya sirratti himatan an aslamuu isliminnaa isaanii sana sirratti himatu jiranii jeesaan qul ji laa tamunnuu alayya islaamakum isliminnaa teeysan irratti himatinaa ji'iini balillaahu yamunnu alaykum inumaa rabbiinu isin irratti himatu jira kuno balillaahu idraaba godhe tanaami dubbiin tasilaa ta'on tana balillaahu jechuun bar rabbiin yamunnu alaykum isin irratti himatu jira an adaakum isin qaceelchuudhaaf lil iimaanii gara iimaanaatti ilaalamma isin qaceelchuuf amma karaa iimaanaa qabatanii jiran silaa egaa islaamoyte taanaan iimaanatichi deemta uno rabbiinu tana isin irratti himatu jira isin maal godhu himattanii ergamaa irratti jechuudha. In kuntum saadiqii yoo ka dhugaa dubbatan taatan iimaana qabnaa kanarratti yoo dhugumaan kajettan taatan rabbiinu isin irratti himatu jira tasa rabbi san faafirraa eegaa malee awwaan irratti himatan hin qabu kan islaamoytaniifis naamiti kan amantaniifis naamiti mataa keessaniif jechuudha. Inna allaha ya'lamu rabbiin beeka ghayba samaawaati wal ardi jechuun waan samii torbanii fi dachii keessa fagaate tanamarraa fagaatte jechuun malee ta'isarraa fagaate hin jirtu. Wallahu basiirun jechuun rabbiin arkaadha bimaa ta'maluun waan isin hojjettan hundaahu ni arkaa galata isin galcha.